arras video yaada barbaachisaa ta'e tokko of keessaa qabu isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Akkaataa ittiin dogongora yookaan hanqina namootaa fooyyessan haa waliin laallu. Hanga dhuma video kanatti qaamaa fi qalbiin na hordofiin afeerraa tiyyata kabajaati. Yoo hanga irraa subscribe hin godhin yookaan chaanaala kanaaf yoo haaraa taate subscribe godhuu hin dagatin. Videoon kun obboleeyyan kee hedduu bira akka ga'uuf ammoo like gootu malee bira hin dabrin. Akkuma beekamu gaa dudda lafaa kanarratti namni hanqina hin qabne uumamee hin beeku. Waan hedduudhaan guutuu yoo taanillee irrina xiqqaa tokko garuu ilmi namaa hin dhabu. Bareedinni ilma namaa hanqinuma isaatiin waliin waan ta'eef. Garuu hanqinni ilma namaa hundi wal fakkaataadhaa miti. Akkasuma inni anaaf hanqina siif ammoo hanqina tahee mul'atuu dhabuutu mala. Inni tokkoof dogongora isa tokkoof ammoo waanuma sirrii tahee mul'atuu danda'a. So dogongoraa fi hanqina hundi keenya erga qabaanne dogongoraa fi hanqina guyyuu jidduu keenyatti mul'achaa oolu akkamitti waliif ibsaa jirra. Hanqina kiyyaa akkamitti natti himta? Ani hoo dogongoruu kee akkamittiin deebisee sitti hima? Dhimma kanaan wal qabatee mee seenaan dubbise tokkoon isiniif qoodaati sirritti na caqasi. Pirezidaantiin Ameerikaa 30ffaan gara aangorra turetti namni tokko keessummaa tahee gara Waayit Haawusitti affeeramee ture. Waajjira pirezidaantichaa bira gahee isumaa seenaa jiru pirezidaantichi barreessituu isaati waliin haasa'u jira. Uffanni ati arraan tana uffatte kun hedduu sirraa bareeda. Ati intala akka malee bareeddudha je'ee isaa intala dinqisiifatu dhaga'e namni kun. Pirezidaantichi sun guyyaa duraatiif barreessituu isaa san akkasitti faarsee ture. Kun badhaasa guddaa inni barreessituu isaatiif yeroo jalqabaatiif kenneedha ture. Laali gaamee barreessituu taatee gaafa pirezidaantiin biyyaa akkasitti si faarsu. Saniifuu pirezidaantiin Ameerikaa. Barreessituun sun haalli pirezidaantichaa haarawaa waan itti ta'eef dubbiin ishii dhibde. Pirezidaantiin sunis haala ishii kana hubateeti. Wanneen amma siin jee kanaaf bitaa sitti hin galin. Dhuguma ati hedduu bareeddudha. Daranuu ammoo arraan tana hedduu sirraa bareede. Arraan booda yeroo bareede.